Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Har'a kan hojjetolchinuu qubee afaan Oromooti. Qubee afaan Oromoo keessaa bakki geennee jirru qubee haa irra geennee jirra. Har'a qubeen haa akkamitti akka tolfamtu tolchee isin agarsiisa. Na hordofaa isiniin jedha. Warroonni viidiyoo kana duraa qubee afaan Oromootii fi akkasuma ogummaa adda addaa tolchee gadhiisee viidiyoo san ilaaltanii tolchuu barbaaddanii yuutuubni viidiyoon irra jiru ogummaa harkaa jedha. Ogummaa harkaa jedha yuutuuba keessan irra seenaa sabiskiraayib godhaa sarchii godhaa irraa baradhaa isiniin jedha. Amma kallattii mangara dalagaa dabarra. Jalqaba irratti kana ni qopheeffattu. Lammaffaa irratti kirrii bifa feetan ni qopheeffattu. Anammaa fi bifa kanan qopheeffattee jira. Ergasii booda akkana ni qabna. Takka, lama, sadii, afur, shan, jaha, torba, saddeet, sagal, kudhan, kudha tokko, kudha lama, kudha sadii, kudha afur. Erga haala kanaan kudha afur dhoofnee booda takka irraa baafne kudha sadii dhoofna. Kudha sadii haa taatu. Ergasii booda takka, lama, sadii sadaffaa kana jalaan ni gasseenna jechuudha. Haala kanaan ergasii booda akkanatti qabneeti as baafna. Gaddaanatu dabarra. Ammas gaddaanutti dabarra. Haala kanaan ammas gaddaanu dabarra. Ammas gaddaanu dabarra. Erga haala kanaan jaadhawuu mirkaneeffannaa takka takkaan bakka takkatti takkuma deebina kana jechuun takka, lama, sadii, afur, shan kanaan jaha erga jaha dhoofne shanan hafte tana bakka takkatti lama deebina. Sun akkamii yoo jettan isinii galuu dhabe na ilaaltu. Bakkuma takkatti tanatti taraa lama deebina. Takka lammaffaatti deebina. Bakka itti aantu dabarra. Bakka itti aantuttis bakka takkaan lama deebineeti xumurra jechuudha. Haala kanaan erga xumurre haala kanaan xumurre
irra raawwannee jirra jechuudha. Amma marsaa tokkoffaa isteeppii itti aanutti dabarraa jechuudha. Isteeppii itti aanutti dabarra. Isteeppiin itti aanus laafaadha. Na hordofaa isiniin jedha. Takka, lama, sadii, afur, shan, jaha, torba, saddeet, sagal, kudhan, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Erga haala kanaan 18 ta'uu mirkaneeffannee booda akkuma dura sadaffaa jalaan gasseenna. Takka, lama, sadii sadaffaa kana jalaaniin gasseennas jechuudha. Itti marra. Takka, lama, sadii sadaffaa kana jalaaniin gasseenna haala kanaan qabneeti as baanu hundaa. Haala kanaanin irra raawwannee jirra jechuudha. Erga haala kanaan irra raawwanne
xumurree jirraa jechuudha. Amma waliif fiduu qofatu nu hafee jechuudha haala kanaan. Amma akka kanatti tolchuudhaaf limmeen ni fidanna. Erga limmee finnee booda erga haala kanaan itti goonee booda finneeti akkanaa walitti qabna. Haala argitan kanaan jalaanin seensisna. Haala kanaan asiin gad deebifna. Ergasii booda limmee irraa baafna. Irraan mura jechuudha. Erga haala kanaan irraa murree amma irraa raawwannee jirra jechuudha. Erga haala kanaan irraa raawwannee amma qulqulleessuu qofa nurra hafe. Akkamitti qulqulleessina? Seennee achi seennee qabnee as baafna lamaanuu bakka takkatti. Irraan muruu dura akka nu jalaan eegganne qabneeti haala kanaan as baafna. Irra raawwannee jirra jechuudha amma. Haala kanaan irra raawwannee jirra. Akka addaan diriirtutti haala kanaaniin tolchinee jirraa jechuudha. Haala argitan kanaan qubee haa tolchinee jirraa jechuudha. Warroonni qubee afaan Oromoo jaalattan laayik, sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.